akkuma tamma jettu yookaan irbaata yookaan misiidha. Niyyaa kan keessi ilaalu. Alam na dhaggeeffadhu gaafiiti gaafatte mala of course of ta'een dubbachaa jirtu. Dhuguma jirtu lafa sinii ga'an. Dhuguma jirtuun lafa sinii ga'an. Ittiin dabaluu irraallee hin hir'isu. Hin aarinaa miira keessa na jalaa hin galinaa ammalaa yaanni. Hin aarinaa. Amma sii galtee adeeroo. Maalitti yaadu waan nan hordofaa jiru tokko irratti hadhetti yaaduudha yaa kee maal taate Sumayya. Feetu ati kabaji. An kanan jedhee warri musliimtonni kan jarri tokkummaadhaan gadi bahanii kabajan. Ayyaana beekamaa ta'e kanan siin jedhe. Hai maa kanatti yaada wayii qabdamoo? Jarri sun musliimaa mitiin jechaa jira man immoo jarri moolida kabajan sun warra rabbiin tokkichoomsu miti warra musliimaa miti jechuudha. Jarri moolida kabajan yookaan ayyaana moolida kana kabajatan warri musliima rabbiin tokkicha qofa ayyaana qaban gizee jettee dubbattu. Laa an warri moolida kabajanu islaamaa miti jedhee dubbadheen kee hin jenne baran. Hai. Hin jenne kanaafuu sadi jechuun hin barbaade ka'anis musliimoonnis moolida ni kabaju jechuudha. Kabajanii dhiisanii. Warri rabbitti amananii jiran. Jiruu dhaggeeffadhu. Ilaal fedhan haa kabajanu fedhan torbanitti haa kabajanu nu fakkeenyaaf moolida eenyu jechuu barbaaddeetan moolida kan kee moolida jechuun maali silaasa jalqabee hiikaa beektaami? Moolida jechuun maali? Sitti muudhamoo na barsiisuuf yaaddeetati. Laa anatu hin beeku ati na barsiisi. Anatu hin beeku ati na barsiisi. Nama hin kabajaa yoo si barsiise. Inna waan hin beekne barreessuu hin qabdu barra waan hin beekne barreessuu hin qabda irrumaa osoo qabda. Nan beeku hin beeku jedheen kee hin beeku siin hin jenne yaa'u. Maan deebistu ree? Hin beeku siin jenne garuu immoo anas irratti Seefi warreen si fakkaatan irratti waa'ee moolidaa hiikaa isaas maalummaa isaas sitti immoo hin barbaannedha malee amma. Eegan hin barbaanne erga asirratti waa dubbachuu hin barbaanne jalqabumaa waa barreessuun sirra hin jiru. Si galee waa katabu. Gaafii kan balbala mana kanaa irraanfatteedha si yaadachiisuuf hin turre hin irraanfattee hin dagattee jedhee ayyaa akkamitti lama jette jedhee. Kana bar wanta mee ati maananuu nama haasofsiif taate. Tariin irraanfatte ka jedheen taniin barreesse malee maanis ammas dhimma godhi ilaalii fi kabajiidhaaf hin barreessine man. Laala feetu kabajii feetu dhiisii ayyaana walii galaati kanan siin jedhe ishee walumaa galatti. In kabajna inshaallah. Rakkoon kan keetu kabaja maa kabaja siin jedhu waa qabaatti taanaan achi bahee keetu kabaji qabrii keetti hin gadu'an no problem. Rakkoon qabu kabaja maafi mushkila yaani. Yaa ilaahi. Walla ganzaba qabde taanaan torbii dhukkee ragaati kabaja dhukkeetuma iyyuu gadi bahi. Garuu wanta beekuu qabdu yaani giddiin hin jiru kanaaf si galee kabajjus dhiiftus wanti si godhamu hin jiru jechuudha akkuma shari'aattu. Si galee isaan moolidati jettu dirqama musliimii tokko moolida kabajuu qaba no wanta akkanaan jiru wanta akkasii hin jiru si galee. Walii gallee amma. Yaa ilaahi nu dhiisni. Maa hin rafte moo makkii? Hin rafte?
Olbaanii ammuutii qabachuun hin ta'u jecha ati haasa'uudhumatu ta'a malee. Nagaan nuuf ture akkasi. Dirqii wayii hin jiru ishee dirqii wayii hin jiru. Kabajus kabajuu dhiiftu dirqii wayii hin jiru. Sigalee dhaloota Nabi Muhammad yoo ta'e sallallahu alaihi wasallam laal Qur'aana harfii tokko yoo qaraateeyyuu alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii Nabi Muhammadiin nuuf kennite yoo jette kun bar shukrii caalu. Walla shukrii caalu dirqama guyyaa sana qabachuun Bakka akkasuma barbaadee san qaalii akkasi. guyyaa sana kabajuun zikriidhaan quraanaan waan barbaadde mul'ifachuun hin dandeessa. Dirqama mooliidha jettee nyaata bichaa miti jechaadha. An qalbii kan keessa hirkatti hin qabne adeeroo. Dirqama waggaatti kabajii jechuun immoo no dogongoraa ajaa'ibaa ta'u. Dirqama waggaatti kabajuun no ta'uu hin qabu. Dirqama waggaatti kabajuun no. Rabbii Nabi Muhammadiin nuuf kennite alhamdulillah yoo jettee gahaadha. Dhumate dhiichisuudhaan alatti kana jechuudhaan alatti dhiiraaf dhalaadhaan wal keessa makachuudhaan alatti shukrii qofa rabbii keetiif galchuun rabbii Nabi Muhammad kana bareedaa kana nutti arjoomte sigalee jettee shukrii rabbii keetiif galchuun Dhiiraaf dhalaadhaan wal keessa makaxamee taa'amaa sila kana wanti caala hin jiru. Akkasi qaalii. Kifii jenne. Akkasi wanti dubbatan hin jiru nagaan mana keetti galti. Akkoola. Amma namoonni tokko dirqama wayii itti fakkaata yookaan waajiba wayii itti fakkaachuu danda'a. Noo akkasii miti barra. Akkasii miti wanti isin beekuu qabdanuu wanti kuni waan dirqama irra kaa'ame wayii waan kan hojjechuun waan dirqama irra kaa'ame wayii itti fakkaachuu danda'a qalbii keessatti kan yaadu jechuudha. Yaani waan kana dalagdus dalaguu baattus waan kana dalaguu dhiiftee fi jahannaman galtu. Waan kana dalagdeedhaaf jannatan argattu wanta itti beekuu qabdu kana. Ammoo shukrii yoo ta'e immoo yeroo hunda alhamdulillah yoo jettee shukriidha kunumtu rabbii kan kee yeroo hunda zikrii gootee sigalee dhiifama rabbii kee gaafattee rabbii Nabi Muhammad nuuf kenniteef alhamdulillah yaa rabbi jettee of course rakkoo hin qabu kun. Akkasitti fudhachaa jira. Yaa uummata gogoon bataam itti na dhibdu wallaalaati. Akka inni isin wajjin illee. Dirqaman qaban jechuudha. Jara keenya kolfinuu ifa mala. Kolfinuu ifa mala garuu. Akkas jechuu barbaadeetanii dirqama dhiichiftee yoo kana ta'e malee hin ta'u jechuun kuni no dogongora. Yeroo hundayyuu hatta waqtii shanan irratti illee alhamdulillah rabbii Nabi Muhammadiin nuuf kennite yoo jettee rakkoon qabu. Aadi garuu waggaa keessaa dirqama laazima gochuu qabnaa gochuudha ayyaana taasifannee jechuun no gootus gochuu baattus yaani yoo waan kana goote wanta jennee ta'uu argattu hin jiru. Amma fakkeenyaaf waggaa yoo dhiichiftee waqtii shanan hin salaanne shuuf waggaa Nabi Muhammadiin jaallanna sallallahu alaihi wasallam jettee yoo dhiichisaa oolte waan isaan dalagan hin dalagdu garuu dhiichiftee caffarta. Akun fay jaalala akkanatti miti jaalalli kan ibsamu. Sorry. Walla haasaatu dubbii fidee karaarraa naamma qeenanii. No. Akkasiin jechuu barbaadeetan yeroo hundayyuu rabbii Nabi Muhammadiin nuuf kennite alhamdulillah yoo jettee of course gahaadha jechuudha. Garuu ammootu waggaatti moolida kana qofa kabajanii waan Nabi Muhammad hojjetan hin hojjetamu. Waan Nabi Muhammad nu dhorkan irraa dhorkamuu dhiifnee waan isaan itti nu ajajan itti ajajamuu dhiifnee
نبي محمدين جالنا جني وقا قفت مولد خن أخبر يوته إنكم جرى جهنماتنا مؤوفو جنم إنكم جرى جهنماتنا مؤوفو جنم جتشو أما جولين تو توكم خن لا ينبيكن وان دركي ويتين أخبر مو ويسو وان دركي ويتين إتي أججم ويسو تونك أبوكم تونك أبو جتشو فائداتين قبل يوجز مهندة يو تفتح جتشورا إلى الإنسان جتشورا محبة جتوا ساولته وقتين شنا ننجرو عبادة ربي سبره ينجرو يوته بلاش جتشور ماليف وانت ربي سرت تدرك أما قدي وصوتا وان براد لقوم كن أبجو هي كن كم نجتشور أبجو هي كن كم نبيك تمدي أبجو جر اتفسرا ويه هنجر أكاسي سمين تاج نو أمشي عن كان نجري لقيفد وجاك ساقف ما باساني تجنا ولدت يا أمي لل نمني هندي ولدت يا نيجافر جرو جويا سنة يوخان وقتي سو يوخان وقتي أسري تودندا وقتي زفري تودندا إن بيكم جتشون كان كيستي أصوم فكينيا أن نموت خنا أوجن إنجر أتون نموت خنا أوجن ألوت ثاني تجري أصون جمدو تولا فإيتشسو وقتي نتدر بيوته كن ألوت كانت تجمدو هنجر أمبر تجمدو هنجر مالي في وانت ربي سر تدر كما قد أتوتاو جربرا قلبي إرجسون كن هنتو بربات سامي تجري شجرة كان نسني إنجري يا ولما قلتي فدي لبوك سني جلا ديمورا إسا ربين درك أمانا مرتي قد إدلغني كأني صلى الله عليه وسلم إسا سناتي أكا سناتي إلالتي دلقو أمالي كان وقتي ربين توك أصلا رسول جالتون صلى الله عليه وسلم محبات عني كباتشو جتشوني درك أما مولد ساني كباجو ميت وان إسان هجزان هجتشو وان إسان رانو أركان مولد أمتي هاسان نجرو خبرا سني قالي وان إسان إتي نواججان إتي أججمو وان إسان إرانو الأركان إراد أركمو سني دامي كانت صلى الله عليه وسلم صلوات ربي والسلام عليه أكاسيتي برشوك أبدا مالي درك أما أكمو جاهما وان كان متى كيسن كيستن سلكت قوتاني سيف قوتاني انتني جاتشون هم برباتشسو الرئيس يادة تشوفي ما يا ربي وقتي كرتي نقجلتي عبادك كرتي جنة أبي مال جتني إسا خلت شوتو الرجال هذا أما إنك نقوم فيلا والله إنما قمّا البيكوني إسا جنا مسوبيك إبيشان قرادك أتي وضحتي صلاة يادو هيبر والله سكتي بيام أنا سنيفمي والله ولي قال لي والله لا بيشان قراك أني بضح أما فكني تلجي أما بيشان يبيك تميني أما تلجي بردوك كان تلاجة سنة كيسة جرو فكات بيشان واهي قرو جتشون أما إسا كسي وضحتي كأسوبي صلاة من دندنيو سقام إسا ما خنا أما تانو جيك أبر من جيكي نا تسقبا ولا تسقبا صوت أكسي المولو لا كان نمني إبادة لال وقتي ربي يو إيجت إنو سيف قهد أبر والله إنو سيف قهد لال دوبرتيستي إيرستي وقتي ربي والربين كان كيس رتدر كما قول هاga ربين كان كيسي بلافيسي يو إيجت والله وان برابو كيتين بربادين إنو سيف قهد جالال ربي برباتا يوتي والربين كان كي إتسي أججمي وان إني إراسي إراد أركم يو دنديس جالال ربي يو بربادي نما كان الظلمو رافقادو نما كان وان هنتاني إتي أججو رافقادو جالال ربي كسين أفتي مالي دركما وقاتي والغيني أكنا غوني جالال رغنان هنجرو جرا كينيا نو هنجرو والله هنجرو هندرا عبادات سارت يو جباتن guyyaa boriillee jannata argachuudhaaf kanati kajeeltu
yoommoo akkuma kana mahabbaadha jedhanii dhiichisaanuma oolanii kan ibaadaa rabbii tokko si bira hin jirre kan waqtii rabbii tokko hin yaadanne otuma akkana ciqilee kana laal kan maqaddaa keessa uree gadi ba'uu kee jechuudha. Otuma ati xiiftee mahabbaadha osoo jettu waqtiin sitti darba yoo ta'e kalas mahabbaadhaan keenya cufama yoo jettu ta'e dogongortee jirta adeeroo. Duuba akkam taataree walla akkasitti dogongortee jirta. Laal mahabbaa jechuun otuma ciqilfattee qaamtuu otuma ciqilfattee mahabbaa isaaniiti jettu gaafa salaanni achi azaaniin salaataa bahu yoo achi ciqilee sana achi keessaa ol fuutee ibaadaadhaa ol kaateedha. Ammootu kan kun hundinuu si bira hin jirre waggaan qofti keenya mahabbaa isaanii si jedha jakkeetti kana ola haa ka'uun jiraare hin jiru jara keenya waan hin jirre dubbatinaati. Hin jiru. Hai. Bakka Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam lubbuu keenya caalii jaallannaa ni kabajnaa. Rabbitu Qur'aana keessatti isaan faarsee hattaa guddina maqaa isaanii irraa kan ka'e waqtii 5 keessatti guyyaatti yeroo 5 maqaan isaanii dhahama. Ibaadaa Rabbii keessatti jechuudha subhanallah. Jaalalaal Rabbiinuu Qur'aana keessatti isaan faarse beeki ati zimmetteetuma waan isaan itti hin ajajinii laaqamaa ooltee isaaniin jaalladhaa yoo jettee dogongortee jirta. Wallahi dogongortee jirta. Wama isaan itti sin ajajin waan isaan hin hojjetin karaadhuma gootee hojjettee jannatan argadhaani abjuu hiikan qabne keessa jirta jechuudha. Abjuu hiikan qabne keessa jirta. Sallallahu alaihi wasallam. Fakkeenyaa fi sahaabota kurnan jannataan gammachiifaman osoo duniyaarra jiranuu yoo kalaallu ta'e waan rabbiin itti ajajee hojjetanii waan rabbiin irraa dhorkamanii sunnaa nabi Muhammad qabatanii jannata waffaqaman sallallahu alaihi wasallam maal hojjetanii waan nabi Muhammad hin hojjetin dhiisanii waan nabi Muhammad hojjetan hojjetanii rabbiin osoo jarri duniyaarra jiranuu akka jarri jannataan gammachiifamu rahmata godhe jechuudha subhanallah. Malee waan nabi Muhammad hin hojjenne hojjetanii waan rabbiin itti hin ajajne tokko hojjetanii miti kan jarri jannata argatan. Akkasii miti kan jarri jannata argatanii akkasii miti. Sallallahu alaihi wasallam laal isaan jaallachuu jechuun sunnaa isaanii heddummeessuu. Isaan jaallachuu jechuun hadiisa isaanii babbareedaa kana qomatti qabachuu. Isaan jaallachuu jechuun karaa isaan irra nu buusanirra bu'uu. Malee wama isaan hin dalagin tokko finnee akkana bishaan biraan qaba afaan gogsinaame. Wallahi gudii nu gubatanii. Hai. Qaama isinii dubbadha. Amma torbii tokko jechuudha. Maka rabbi isin eebbisa akka torbii tokko kanaan fasaa jettu. So ana rabbi horisumtan isinii dhaamu jira akka ammaa kanaa jechuudha. Ijoollee waan beekne kan akka ammaa kanaati jechuudha. Gaafa namni kan iidiin namni irratti wal ga'u iidiin beekaman kan caalama duniyaa irratti beekamu lama qofa gaafa namni jedhu hi'ii moolinnis iidiidha jechuu hin qabdanu jechuudha lamaanaansa. Amma isinii galee yaanni kiyya. Lakkii wanti kun iidiidha jechuu hin qabdu adeeroo. Dirqiin hin jiru waan ta'eef yaani nuti mirga kan keenya dhiibnu nam tokko mirga namaa dhiibuu hin danda'u dhaquu dandeessa. Garuu immoo ajaja kana dabarsuu hin qabdu boo yoo dhaqxellee ajaja kana nutti dabarsuu hin qabdu laal yoo dhaqxe achumatti abeet achumatti dhaabbatta. Garuu ajaja kana nuun ga'uu hin qabdu laal dhaqxee mimaa salaam ajaja kana nuun ga'uu hin qabdu. Kan nuti jenne ka haqiiqaa sana iidiin uummanni musliimaa kabajuu fi ciidal faxirii sanaa fi ciidal adhaadha dhumate.
Ammootu lakkii moolinni iidii dhakkamaa yoo jettu kataatee amma dhattee otoo orma tokkoon ijjette rakkoo guddaa keessa si galcha kun. Walla sirriin jirtu. Sirriin jirtu. Ansa kanarratti sin deeggaru. Isa kanarratti sin deeggaru. Rasuula ni jaallannaa ni kabajna. Wallaa laazim sallallahu alaihi wasallam. Garuu dhiichisnee miti barra. Dhiichifamee miti laa ta'uun qabu. Suuta jedhanii gatta'anii qorachuun bareeda. Waliigallee mii? Bakka waan rabbiin guddise tokko xiqqeessuu hin dandeessu. Waan rabbiin xiqqeesse tokko immoo ati guddisuu hin dandeessu. Waan isaan jaallachuu jechuun akkuma nama isinii himee moodida isaanii kana qofa falmiteef jaalala isaanii ibsatti jechuu miti boo. Jaalala isaanii qofa falmitee fi isaan jaallacha jechuu hin dandeessu. Hin dandeessu. فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه أما ولي قال لي أما أجيفت متي أديرو بيكان قصبو سجقتقيدا دانجرو. سمي قافين قوام نغشي. أوكي كتو ثاني فاميلي قستي كيسا ليني جرتو بيكان أول سنجل شوريسي. قستي كيسا جرتا؟ أوكي كتو سي. السلام عليكم. أبو خالد ليش جوين قوتني بعد تنسين ليش؟ إيش فيكم؟ هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافت ناتشون أنت وين يتربطان جرو ما ناتشون إيه وين يتربطان no isuma idii sana suma jarree diideedhaan sana nyaachuun saantaa jechuu kootillee. مجري إجلس سنام Ka amma moolinni ayyaana waggaatti qabamuu qabaa sadi ta'uu qabaa jedhanii himi. jedhanii miti gaalaa laasaa durii fudhachuun qabnuti walumaa galatti. Kun kara deemaadha waan ta'eef si galee. Okay hayyaa ta'u nyaachuu noo jechuu kootan immoo gaafiin kun. Maal jettee nyaata laadhatte maal jettee maalitti yoo hiikkattee dhattee nyaachuudhaaf karoorfatte adda baasi. Bismillah edetuma qoonqoodha yookaan nambeelee yookaan irbaata. Bismillah edee nyaachuudha. Maarree qoonqoo nambeelaa ta'e yookaan misiidha yookaan irbaata maal rakkoo qabu kun of course. Jarri immoo mooddeedhanii kennan ka. Iida gammachuudha. Maqaasaa moodida malee. No kun bar tarii isatu wallaaluma isaatii jaa'ilummaa isaatiif jedhe malee kun iidii musliimni kabaju wayii waan jedhamu hin qabu. Kun dhaloota dhumate. Waan kana niyyaa kan ka'e ilaalamuun dirqama. Siigalee niyyaan kan ka'e siif ilaalamu. Okay hayyee iidii miti haa jennu. Hayyee moodidichuma sana inni nyaachuun akkuma kam. Nyaachuun isaa akkamitti ilaalama moodidichuma sana. Keenyaan moodida ati moodide. Nafichisi gal. Niyyaa keetu ilaalama fakkeenyaaf yookaan misiidha yookaan irbaata of course si deebee bar. Maal jettee nyaatte na yookaan misiidha yookaan irbaata jette. Maal rakkoo qaba reeguun? Abbaan nyaata sana qopheesse abbaan itti na waame sun immoo niyyaansaa moolidaadha. Inni itti na waame sun kan kootii miti. Amma fakkeenyaaf aniifati yoo wal bira jiraanne dirqama niyyaa kootti buluun qabdu bar. Dirqama niyyaa kootti buluun sirra hin jiraatu. Okay, amma akka tasaa yoo moolida waamamtee dhattee irbaate ittee nyaatte illee rakkoon qabu jechuudha. Alhama fakkeenya fudhadhu. Niyyaa yoo jenne niyyaa gara jettu taate gara caaluu foon biyya Arabaa kanatti qalamuu haqiiqatan haqiiqa dubbachuudhaaf takkaa jakootiin argeen beeku jaraa bismillaa jedhee gorra'u. Jarri waan fedhan jedhanii yoo ka gorra'an ta'ee ati ofii kan keetii bismillaa jettee nyaachaa jirta. Siigalee
Akkuma tamma jettu yookaan irbaata yookaan misiidha. Niyyaa kan keessi ilaalama rakkoon qabu abshir. Okay, amma fakkeenyaaf otuu kee nam tokko moolida kennee moolida kottu jedhe ani immoo nama moolida sana fedhuu miti. Nannaqa nyaata sana irbaatumatti inni yadhee nyaadhee gala moolida. Haadha rakkoon qabu jechuudha kun. Waa tokko rakkoon qabu moolidaaf see waamani miti ollaqii dhiichisuu dhiisi lafa dhiituu dhiisi qissaan jira dubbachuu dhiisi moolida dheesi waamee rabbii nabi Muhammad nuuf kenniti alhamdulillahi rabbil alamin irbaata nyaattee galtee dhumate. Okay. Amma walii galee. Gariin namaa immoo kan nyaachuchas hin ta'u jedhu sanatu xiqqoo natti bitaa galeenna. Anuma dhaggeeffadhu laa. Ani akka mataa sumayyaatti ka dubartiiniif dhalaan wal bira teessee shubbiftu moolida jettee gonkumallee hin deeggaru. Sii galee? Ammas dirqama wanti kun waggaatti kabajamaa ka jedhu kanallee gonkumallee hin deeggaru. Moolidni nabi Muhammad dirqama waggaatti kabajamaa kun waan biraatu keessa jirti. Gammachuu nabi Muhammad yoo barbaadde ati gammachuu rasuulaa barbaade sallallahu alaihi wasallam guyyaatti yeroo waqtii shanan keessatti maqaan isaanii dhahamaa yeroo sana hundayyuu gammadi. Gammadi gizuma hundayyuu gammadi. Yeroo salaatullee gammadi. Rakkoon qabu jechuudha. Sii galee? Inni waggaa suni sirrii miti jechuudha. Yoo dhalootaa gammaduu ta'e inni waggaatti shawwaal maannoo Rabiul Awwal 12 suni likkii miti jechuudha. Dirqama lallaggeeffadhu. Dhaloota nabi Muhammad dirqama Rabiul Awwal waggaa keessaa qofa dhaloota nabi Muhammad waggaa keessaa qofa dhufa jetteetti amantee gabbaruun kun akabbaruun kuni waatu jira kun. Dhaloota nabi Muhammad torbiittis gammade. Rabbii nabi Muhammad nuu kenne jedhi. 14ttis gammade. Ishaa salaatii ka'ii fajriitti nabi Muhammad rabbii nuu kennite jedhi gammade adeeroo. Walla? Okay, inni lammataa immoo inni kitaabichi inni qaraamu sunoo hadiisa moo inni halkan qaraamu sun hadiisa moo maanni kitaabicha naa galooditi? Moo shiiriidhuma nofii shaarratii barreeffate? Kitaaba moolidaan jedhamu. Maayisiiti. Wallaahi aan ofteen dubbataa jira laa. Ammas hin baraala. Har'a laayivii nan seene kana borga lamaan bakka meeqatti ni sana akkanis hin godha laa. Haasaan kiyya qabaan soo gidda qabu borga nama akkanis hin godhaan. Wallaahi laasi. Alam na dhaggeeffadhu gaafiiti gaafatte mala of course ofteen dubbachaa jira. Wallaahi kan faarse Qur'aana Rabbiiti. Sii galee Nabi Muhammad Rabbiidha. Sii galee guddinan ilaala. Caalaa alamaa ta'uu keessaa kan maqaan isaanii waqtii shanan keessatti guyyaa tokko dhiifamee hin beekne sallallahu alaihi wasallam kan qura'aana rabbii keessatti rabbiin isaan faarsedha. Dirqama immoo waggaatti taasisuu qabnaa waggaatti dhiichisuu qabnaan kun waan hin jirre bu. Nabi Muhammadiin ishaa salaati magriiba salaati ishaatti illee itti gammadi. Ishaatti illee itti gammadii ka'ii salaata fajriitti illee rabbii nabi Muhammad nuu kenne alhamdulillah jedhiiti hadiisa isaanii tokko hadiisa ajaa'ibaa gaafa argite alhamdulillah nabi Muhammad kana hordofaa isaanii ta'uu kanaaf jedhi of jabeesi gadarratti of dhaabi. Hai. Okay, amma inni gaafadhe ayyee inni kun erga amma kan naagalee ayyee inni lammataa immoo kitaabichi inni jirri halkan qaraan sun kitaaba maaliitiidha? Halkan gaafa moodaa sun qaraamu kitaabuma hadiisa ergama rabbiirraa dhufe moo shiirii wayii shaarrataniidha inni jirra halkanii qaraa bulan sana gaafa moolidaa? Fakkeenyaaf dhaloonni ergamaa alayhi salaatu wassalaam Rabiul Awwal gaafa guyyaa 12tti shakkama. Beekilaa ni shakkama dhala yaani kan kosii galaami. Rabiul Awwal gaafa guyyaa 12 ni shakkama. Ji'a kana keessa dhalatanii ergamaan jechi jedhu qalbii namaa keessatti ni dhaga'ama ni shakkama. Garuu sa'aatii akkana ganamarraa galgalarraa dhugumatti guyyaa 12 sanarratti dhalatanii Allahu aalam rabbitu beeka. Rabbitu beeka adeeroo. Garuu immoo guyyaa 12 duun sun ragaan ittiin jiru guyyaan 12 san guyyaa doosanii ta'u. Abdeettaa laa laggeeffadhu kunoo viidiyoo kana silaa paartiidhaan gadhiifadhu.
paartiidhaan gadhiifadhu viidiyoo kan. ربيع الأول نبي محمد صلى الله عليه وسلم باتي ربيع الأول gaafa kudha lamaatti dhalatan jechuutu shakkama malee chaappaan itti dhahamee gaafa kudha lamaatti wanti jedhu hin jiru. Kolkoloo hullaa. Hai maaliin sabda naan jetta abbo. Duuti isaanii hoo ishii duuti isaanii hoo? Duuti isaanis Rabi'a Awwal kudha lamaa sana keessa shakkama. Girgirri dhiisaa. Aywa. Duuti isaanii Rabi'a Awwal kudha lamaa shakkama. Dhaloonni isaanii Rabi'a Awwal kudha lamaa shakkama malee lammanittuu haqiiqaan hin jiru jechuudha. Ragaan hadiisni ragaan gad dhaabbatan. Yaa akkasii dubbadhati qaalii koo. Baarakallahu fiikum. Warra jala jirtanuu waan ragaatti hin qabne gaa moolidee inni wanti nu shubbisuuf hin jiru durillee shubbisaa turre. Gibbii mana maskiidaa kana caccabsineerru rabbi nuuf hadhiisu. Ammoo hin ta'uu jedhaniiru gaa ustaaza Shee Awwalee fi lallabanii nutti maneeru. Dhiisaan dhiibnaa waliigallee dhiibna. Waliigalleetumayyii dhiibna dhiisaa. Faayidaan qabu waan ta'eef waan faayidaan qabne irratti dibbeetumaan bullu dhiisaan dhiibna. Ni galee haqiiqaa. Haqiiqaan isinitti maara malee waa bukkee noo. Akkasii miti. Jechuun yaani koo maaliif kana gootan hin jenne kan kee akkana kophaatti baatee yoo kabajetti maa kabajjee siin hin jedhu I don't care. I don't care. Wanti nagashe hin jiru. Kanan isinitti himaanu yaadadhaa malee isinii galee ammallee hin beeka boru gizee lafti bee viidiyoo kana kukkusattanii inni walaloo qabu walaloodhaan irratti girgodha. Inni harraba beeku qaala Allah jedhanii dubbachuun mamnuu hin jiru sin bira. Joollatti koo wala. Wallahi laati inni walaloo ilaabaru sagalatti yoo walaloo ol kaadhaa. Hamma viidiyoo kana ni kukkusatanidha. Ni kukkusatani. Yogaa kukkusatani inni walaloo danda'u xaaqiyyaa akkana godhee xaaqiyyaa mataa irra kaatee walaloo isaatiin fataa jira baru. Vaalariin mana isaallee ni ba'a. Si galee inni immoo arraba danda'u arrabaan dhukkee. Qariisiin gaa. Xiqqoo waa dubbaddu jaraana inni ta'a. Xiqqoo dubbaddu. Maaf sobdee hin beeku hin jettu. Misbaa'uun maal jedha? Maaf sobda hin beeku hin jettu. Dhaggeeffadhu alam situ gaafateemi. Wallaahi billaahi dhaggeeffadhu. Rabbii nama hin taane rabbii lama hin taane sii kakadhe. Sa'ati Rabi'al Awwal sa'atii akkanaa dhalatanii jechuun hinumaatu hin jiru. Hinumaatu hin jiru siin jedhe bara. Sa'atii akkanaa dhalatanii jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko sa'atii qaba eenyu namni dhalatu sa'atii qaba guyyaa akkanaa guyyaa akkasii ni jedhama. Innumti hin sobda siin jedhu kun otoo hin horsii baase wallaahi dachee kanaa miti samaa hin gadi-cabnaan hin fidu ragaa kana. Hin fidu ragaa kana. Ananni giraana gabbee tokko ammasume. Halkan moolidaa sana sa'aatiin hin jiru inni irratti waliigalleerra dhaloota sanaati. Halkan moolidaa sana inni jirri duffiidhaa qaraamu suni hadiisa ergamaa rabbii irraa fidan immoo maal inni jirri qaraanuudhaan ko gaafichi. Inni jirri halkan moolidaa sana duffiidhaa qaraan suni maal inni afaan arabiffaatiin qaraamaa bulama waan ta'eef nuti hin beennu. Hadiisa moo quraana moo nurkaa badee immoo walaloodha. Inni afaan arabaati. Afaan arabaati ma fakkeenyaa fi hadiisa keessatti wayii dubartoonni namni lama ka duffiidhaan hadiisa wayii keessatti dubbatamanii jiru. Siigalee. Ayyee. Maa jarri dubartii dhaarennoo dhiirartumaa bulaara. Nu dhaggeeffadhu gaasiifan himaa. Siif himaa jira bara. Yeroo sanatti walaloodhaan ergamaa simatan ijoolleen sun. Ijoolleen dubartoonni sun jechuudha. Siigalee. Amma bar rakkoo kan ta'e amma sa'atii hammaa keessa warra isaan faarsina jedhee hattaa warra isaan faarsina jedhee Nabi Muhammad nuurarraa uumamanii kan jedhutu jira bar.
ilaan isaan faarsina jedhee jechuudha hatta inni kana adeeroo bar wanti faarsan ubboo jira laal rabbii kan kee eessatti dhiiftee nama biraa faarsita ni jaallattanii kabajja bakka sigalee ni jaallatta ni kabajja garuu daangaa darbanii hatta nabi Muhammad nuurarraa uumamanii haddii dhaqanii jedhanutti faarsuun hin ta'ullee hin ga'ullee dhaboo hin ta'ullee sigalee akkasi walumaa galatti nabi Muhammadin jaallachuu isaan hordofuu jechuun dirqama waggaatti hidhattee kabajjee miti waa beetaate warri jettanu natu gibeetti sin garagalche wallaa laazim isin yoo namni dhugaa isin galatoomi ulfaadhu xiqqoo asii dubbadhu carraa na henni taagaala yoo sagaleen koo dhaga'ame xiqqoo dubbadhu carraa na henni ta'a. Jalqaba irratti warra jala jirtanu fooloo na godha. Inni lammataa erga dhalootattis ragaan hin jirre du'attis ragaan hin jirre wanti nuti moolida jennee maskiida keessaa dhiichifnuuf hin jiru yaa jamaa barakallahu fiikum waa walii gala waan ragaatti hin qabne tokko maskiida keessaa hin dhiichifnu kottaa maskiida keenya qulqulleeffannee salaatuma waqtii shananii jamii maskiida godhannee jumaa keenyatti salaanna walaa caatii keenya geessuu dhiibne sijaaraa keenya geessuu dhiibne duffi keenya geessuu dhiibne bakkeedhumatti gannee toobannee gara rabbii deebinaa jedha waan ragaa hin qabne ittiin cinqamnu dhiisaa hin dhiibna waliigaltee dhumaan ila dhiisaa hin dhiibna maaliif waan ragaa ittiin qabne waan kun immoo booddee gara hin taanetti nu deemsisaara pheenxeedhaan wal lu fakkeessaara booddeetti dubbiin kun dubbii dhugaati laa pheenxeedhaan wal lu fakkeessaara. Sumee torbee kana hin dhufu har'a waan nuun dubbadda garuu. Anandaa ajaa'ibaa isinii banee ka'een karaarraa dabaan dalagaan qabu waan ta'eef. Sorry. Sumee torbee kana hin dhufini kanuma jira. Walla torbee kana hin dhufuun. Mucayyoo firraa lafi sa'aatii irra baasuu biraa gadi deemtee rafuu dandeessa maal daataa kan kee baaftee nutti wacita. Usu nutti marga. Usu nutti Usmaanumaa. Walla kanuma alaama beektaa guutuun isaa gurraa bamula. Yaani namni jibba kan kee qabu waan ati dubbatte haqiiqaatti ifan baasu. Namni jibba kan kee qabu. Namni jibba kee waan ati dubbatte guutuu haqiiqaatti kukkutatu. Eebbifame yaa hojiidha hunillee. Kana kukkutatu inni walaloo danda'u walaloodhaan fataan irratti godha. Bakka jiraami. Inni walaloo danda'u walaloo isaatiin moqqe jedha. Inni harraba tamaare harraba jaa'ifaa isaa natti tokkosa. Jannata wa ta'ala. Ha? Inuma isinii ta'e egaa. Toobadhu gara rabbiiti. Okay, amma mee takka naarrabsaa. Takka naarrabsaa. Ani bakka hundatti sagalee kee qofan dhaggeeffadha. Walla bakka hundatti kan qofaa miti koo sagalee kee dhaggeeffachuu hamma ammatti caala. Beekaatiin eega ishee. Laal amma tokko afaan arabiffaatiin Muhammad jedheen barreeffadheettee wallaalta rakkoon sii kanaa bar. Yoo wanta sirrii hin taane hin dubbatamu. Wanta sirrii miti wallaan hedduu naaf ta'a. Wanta sirrii miti kun kan uummattu dubartiin illee bakka isiin dhufte seentire laal. Dubartiin illee booda komitee illee dhufee naarrasan yookaan jala gara ilaala subhaanallah uumaa rabbiitti waan jedhamu maal jedhugaa kolkoloo jedhu tokkoon. Tokkooni
وما تقجلوا لا الأقوم والله أنا من مرة سكون مو نمو في قارين تاني بر أما لا باي ذا والله لازم إذني دبت نبي إذنو ما وجاء ما أول ملء أنا أكو ما صارين بل رادو ساتوني لا ولا دي بيت إنك إنقول أترى ما في إنك تمام ما في إنك بركزي جرايت إيزي يا ربي أتم مجمّشوا المقابدا كنا مجمّشوا أبو كل في تابر والله علم إلى الأجفدو عني أكما تاكياتي الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام تمام جمّشوا الدوق أمالتو نتبدي هاي قاليكم أمالتو نتبدي كيو وانا هوسبيتالات إيسارو ميك هاي كيو وانا الربع إتين دبتو الأبي هاركان ودبتشا جرو ميك هندي إلالك كان إلالو أفركتو ميك الحمد لله رب العالمين هاي أتقولك كده تايبوي وبرباد شو دخل أنا هاي كير إن شاء الله الحمد لله رب العالمين ميك كان اسبيتال جرو ميك كان يو وانا لبون كيسا باود الناس سخرا كيسا جرو دي منو ناتشو سيكو كوتليني إنافتو يتشو دغر سيكو كيتليني إنافتو ربي هركنا كني ميل يوم وان في الليل أبي يوم وان في الليل أبي ربي هركنا كني ميلنا كني سمونا كني سيجلي كلينسان الباسي قال فتو كان إساني إماسا كيسا تكونا قولي أكني إماسا بيكي الحمد لله جلو كان نقولي فالحمد لله سيجلي أكسي مالي انتي منو ناتشو سيقو قوت اللي إنا فاجر تاني نجلتي السني سيقو قوت اللي إنا فاجرتو تون قبو والله أنا ما نبدو أنا ملا دقي فدا نمن جالا نجله هنكو ميديا لتبقون أكم لقي فد نمن جالا نجلا هنكو أتوما إسكرول قلنا نتلفنا ونمني أنا نجالا وهي ودبتا جرات يو كان وانتني دبتا زون يو أنا فينتاني إيشين إسكرول قل إبرا درب سو بطعمتي وانا جالتنا في نم بيك كيان سرتي بيك والله كيزا تيفاني لال يرون نجرتي كان فيديو نرتي ورابني سوري والله أما فكني أتوقع بمال جنا وخان نما أسرها قلت أبدي أكنت حبيبي أنا ماتي أسرت كل فينيت أبتشور أنا نما جبادو باقمنا في أديرو سني قال أسو مرات كان فقر جنة كل فينيت أبتشور نما جبادو باقمنا في بو ولا ربي سجالة أنا اللي ربي فتني سجالة ما سيادتني سن دي أسو مرات فقر تار أنت فقر جتون وان نما جبا نما هيو نما سموك أبو دوبا قبنوتي سني قالتي دبي كسي ماليو خنا كيسني كومنتي اولادي غدادي نمر سنو خنا كسي متي كسي متي ولي قال لي هم الرابهمو هدبن عبدي شاجرتا الرابهمو takka jaddaa torban tokko isinii dubbadhu garuu dhugaa rabbi haasaan kiyya soo giddu matee bara soo giddu laayiviin dhufee bahu yookaan achi bahu waan tokko dubbadhee bor ajandaa ajaa'ibaa tataa yoottan baga jiraatti irraa bahu moo takka isinii dubbadhu wallallaa dubbadhu dhuguma iluu akkoo qaldiifni amma ilaa amma torbii tokkotti nufu laayivii garuu kanumaan isinii faa godhee baa bahii abahu dubbadhu takka gadi qabi obbo Abdurrahmaan jirtu erga silaa dhokattanii jirtu jechuudha rabbiin qofa gabbari wallahi an rabbiin qofan gabbara aslan de mana naachuu maal taatani
ربي لال إسلام تاتي ربي نجبرت يو تاتي شو يعني مالي بجرات تايو مالي بجرات تايو أما ساولا كاجيرا الرابع مو نسني يتجرا مو تك جندا ويسني أميبو ولا جندا تك دبت وبيجتين كوسا كتوك بريسا دبت سمي والله كاميرا ورا جرا إلال أبو عبد الرحمن كاميرا رمان سيلا لاي في سيني قبيه ورا بمن تانا ولا اللي وريتك أجندا نو غدي توربان كان سيا نتن توك بري فدا بري فدا اوكي هذه ثانية بي ربي سيا باسم اتهابي rakkoon keessa ammaan beektanii rakkoon keessan guddaanii rakkoon keessan guddaan gaafa na haasaa xiqqoo sii dubbadhe girr jettu soo maal jechuun barbaada barbaree isinitti hin ta'in an kun isin hin gubini tamaam an kuni isin hin gubini an haqiiqaadhuma jirtu dubbadhe wallaahi dhugaadhuma jirtu lafa isinii ka'an dhuguma jirtuun lafa isinii ka'an ittiin dabaluu irraallee hin hir'isu hin aarinaa miira keessana jalaa hin galinaa ammalaa yaannifi hin aarinaa an akkuma kana badameetuma deebi'ama soo hin aarinaa ما بيه كان سياتو نما أبارون بر كان نما أبارو أبارا ما دجرا ما تعرف أقول كله كيسة بفهماتي هاي كان نما أبارو في ساتي فو أبارا ما دجرا بر تايدكو رايا دقدمي أرففا وجدو بوستنو قولي ما جرا digdamii afraffaan maal jedhu waaqayyo gaariidha ameen eebbifami waaqayyo soo gaarii hin taane har'aan nu gaarii otoo akka namaa ta'e bar waaqayyo gaarii ta'eef har'aan nu geenye otoo akka namaati har'aan geenye bar otoo akka namaati har'aan geenye silaa qaada galaafatamne bar akka rabbiitiif lubbuun keenya waan harka rabbii qofa jirtuuf najaa baane waan hundarra raayyaan digdamii afraffaan maal jedhamee barreessi raayyaan digdamii afraffaan maal jedha آمين بفميات الله سمي duraan si jaallanna dheengadda sitti muf sumee duraan si jaallanna dheengadda sitti mufannee qaalii koo gaafa ati na jaallattus ani hin dhageenye bar gaafa na jibbitus situ dhufee natti himaa jira kun warra na jibbaniif deebiidha dhageessee adeeroo gaafa ati na jaallattu ani hin dhageenye gaafa ati na jibbitus namni biraa dhufee natti himne sumatu natti hime aboo yoo na jaallat lillaahi ta'ala na jaalladhu na jibbita taanaan sokki jibba isin urmarraan dhagaa jaalala kaleessaas isinumatu naa hime keef yaani keef maal jechuudha isin qoy nam tokko qoy anama fakkeenyaaf naman jaalladhe wallahi abbaan fedhe addaan nan baasu hiriyyummaa yoo ta'e yoo waan fedhe iyyuu nama tokko jaallannaan jaalladhe jibbinaan jibbe dhumate malee kaleessa sin jaalladha har'a sin jibbe shuu yaani jaalala situ natti himaa har'a kan na jibbu si'i ishi maalan godha laa nama maalin godha kaleessa na jaallatte maalan dabale har'a na jibbite maalan qannase girrigirrii dhiisaa girrigirri godhinaasi waan hunda keessatti jaalala kaleessaas fedhuma keessatti na jaallatte jibba har'aas fedha keessatti na jibbite isse maal rakkoo qabare maal rakkoo qaba rakkoon qabu bar kuliidha wallaa laasi baxaamitti na dhibu nam tokko wallaa baxaamitti na dhibu ana
yaani wamma jarritti yaadanii kana waan bare mee namni tokko maa jaallata maa jibbita wallaahi kun mushkilaadha inaaffaa dhiisaa gaafan jedhu kana bara inaaffaa dhiisaa namni inaafee bakka hin gahu milkaa'ullee inaaffaa dhiisaa namni lubbuu isaa caalina jaallatu meeqatu jira boo ona jibbite biloo kan gaggabila mana kana jalatti yoo mooditaroon isin biloo kan gaafa mana nama guddaa wayii jiru kan mana ustaada wayii gaafan jiru dhuftanii biloo kan jalaa nabaa jettanii barreessina ammalaa dheengida tokko mana obbo Muusaa sanaan jira hoggaanti tiktok akkasii koomentii namaa laalu sume biloo kan jalaa nabaasii sume biloo kan jalaa nabaa maa adaba dabdaan nama aan fakkeenyaaf harka kiyyaan nama biloo kan takka mooditaraatti isin biloo kan tasgabbaa kanaaf tasgabbaa walla harka kiyyaan takka nama biloo garuu gizee mana namaatti na arganii maal jedhu sume biloo kan jalaa nubaasii sume biloo kan jalaa nubaasii noo ta'uun qabu adabadhaa. sume jaarsa qabdaa alhamdulillahi rabbil alamin hay gudiidha jo maalin sitti fakkaadde ijoollee wayin sitti fakkaadda akkanatti ijoollee wayin sitti fakkaadda nin qaba wallaahi nin qaba hay rabbiin kiyya natti hin gaabbini leenca isaan qaba kanan qabutti maaltu natti bade gudiidha jo eenyuun na seetu gisee waan biraa dubbadhullee kanallee ni yaadattu saasin wallah alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin kiyya natti hin gaabbini maal jechuudha amiin yaa rabbal alamin dee akkamitti yaaddan isin qoyaa al tokko tokko walii yaaduun isa jiraatu waan akkanaa dhiisa an duraan koo isinitti hime dubbadhe isinitti hime alhamdulillah rabbiin keenya nutti hin gaabbini jenni amiin akkasitti fudhadhaa walumaa galatti hafuura nutti intiniin ta'ina wallaahi billaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin an jaarsan hin qabaa maal jechuudha hay inde yaani namni yoo na mucattiin kun nama jiraami gizee tokko tokko kan isiin dhuftee akkatti nu arrabsitu kun akkatti waan hun jettu kun nama isii akkana godhu dhabee nama isii gatteessisu dhabee minaamin jettu no alhamdulillah rabbiin kiyya natti hin gaabbini wattolee rabbiin kiyya natti hin gaabbini maal jechuudha kanan ittiin bonu kanan mataatti ol qabaduu qabaan kanan nama fedhe isaaniin madaalle wallaahi deemina naachuu abeli kanan abbaa fedhe isaaniin madaalli hin qaba maal dirqama namni waan qabu asirra fiduu hin qabu ilmoo yoo qabaate asirratti post makiinaa yoo qabaate asirratti post noo ta'uu hin qabu kun jireenya dhuunfaati ni galee jireenyi bultii kan mana keessaati malee kan bakkeetii miti ni galee kan mana keessaati kan ilaame mana keessaati malee dirqama namni ilmoo yoo qabaate asirratti post yeroo jaarsaa wajjin waa nyaatu asirratti post ammalaa tokko tokko gaafa wal fuudhe maal godhaa algaan akkana bukkeetaa jarri laayif irra jiru shuu yaanii ta'uun qabu kun jireenyi mana keessaa jireenya mana keessaati sinii galee dirreen tiktook dirree tiktookiiti sinii galamtii dirreen tiktookii dirree tiktookiiti akka isin hawwadhaasin faamilii malee ganaa sumayyaa yookaan tokko asirraa akka feeti taatii fayyadanii na eegaa jirtan no akkasii miti an no sinii galee akkasii miti nama akkasiitis illee miti dirreen tiktookii dirree tiktookiiti malee jireenyi mana keessaa immoo jireenya mana keessaati jireenyi manaa jireenyi bultii jireenya bultiiti
nama miidiyaa irraa wal bartee yookaan laayivii wayii irraa walitti dhuftee akkuma kana asirra wal ooftee gaatee gaafa torbii tokko zoru jettee adda baatu. Sana miti sumii. Sinii galee nan eeginaa ganaa waan qabdu as baaftee postotti ganaa waa as gootee akkana gootii noo jara keenya waan isinitti fakkaadha. An kun maal maal isinitti fakkaadha hin jedhaman. Miira keessaa ba'a. Al tokko nuti kan kolfinee waan akkanaa kolfinee taphannuu fi jaalaluma isin barsiisuudhaaf. Riikoordiin isaa tokko gahuudhaaf daqiiqaa tokko hafee daqiiqaa ja'a hafee. Okey kanas itti dabaladhu. Haamma dubbadhe. Ganaa laal Sumayyaan ganaa waan qabdu fiddee poosti gootii. Ganaa maatii siifaan poosti gootii. Ganaa bakka laayivii jaarsa waliin daddabarsan ganaa dhufee poosti godhama. Ganaa jaallalettanii noo jara keenya noo. Amma fakkeenyaaf uummanni keenya maashaallaan beeku. Maashaallaan beeku. Dhuguma jibbaattu amante miti. Walla jechuun gizee hunda waan gaafii ta'uudhaaf nin qabaan. Walla nin qaba alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin keenyatti hin gaabbin. Minoo naachuu. An gaafan tokko gaafan dubbadhu namaaf barnootaa ta'u. Namaaf barnoota yaani dubbii namaa keessa namni waa'ee ofii qofan dubbatu. Ofuma godhee namaaf barnoota dabarsa waan ta'eef. Malee Rabbiin keenyatti hin gaabbin. Kan nama fedhen hin madaalli hin qabaan. Sinii galee. Amma keelaa ta'u qormaanni wahii yeroo kutaa 12 baratan sana jiraan qormaata ministeerii sana. Laal dhiirri addunyaa kanarraa bareedu kamii kan amma addunyaa kanarra jiru kan jiru kan lubbuun deemee miti laa kan jiru eenyu jedhanii sonaa mareessanii an abbaa manaa koon guuta bakka sana jaarsa tiyyaa jedheen barreessa wallaahi billaahi minoo naachuu. Wallaahi billaahi bakka sana maalin guuta jaarsa tiyya jedheen guuta. Wallaahi maal ni masa wallaaluun qabnu al tokkos. Rabbiin sirraan fudhatini. Amiin yaa rabbal aalamiin. Amiin. Akkasitti fudhadhaa malee gara biraa ganaa. Garuu yoo Rabbi jedhe waliin dhufna mala laayivii kana waliin dhufna. Isa maleen taa'an jirtan isin kun. Maashaallah walitti sinaa tursiisuu amiin yaa rabbal aalamiin. Jiruu kanatu laa jiruu biyya duniyaa kanatu fantashiruu dhumataanaan gama buunee gamana buune malee. Hojii mana jabaadhu nutti kenni. Wallaahi qoosaan jiru. Hojii manaa miti kun. Waliin umurii dheeradhaa. Amiin yaa rabbal aalamiin. Nam fuudhu. Sin fudhachuu barbaaddeetii? Akkasii miti. Amma ijoolleen tiktookii kanarraa mataan badaa sirriin hojjetu siinoo tokko baase. Oo namni waan bareedaa wayii fidee posti godhee. Oofan fannisa isa dhabnaan jetti laa. Maalan godhaan? Indee? Yoo amma kaatee posti goote isa dhabnaan an uffannisuun qabaa jedhu. Sinii galee isa dhabnaan an uffannisuun qabaa jetti laa. Asuma baatee tokko suuraa irratti. Booda lubbuu si balleessuun fodhaa regaa fuudhuun jedhe malee sanarra qalbii caburoo dhokkateetu mataa wayya. Sinii galee. Akkasitti qalbii caburraa dhogatee dhumaa taa'u dhiisaa si jalaa fudhatanii. Laa inni nama fuudhamu miti qaalii koo keetiin kunuu inni nama fudhatamu miti guddiidha. Jabaa duuba qabaanne fakkaan jabaanne dubbanna amnutis wanti isin beekuu qabdan. Tarii as jala jira. Wallaahi yoom tiktookii olii gadi haxaa. Yoona dafqee ilmoo isaatiif hojjetan madirree tiktookiitii maal godhanni? Shuuf an guyyaa guutuu salaata subihiitii qabee haga salaata ishaatti dalagarran ture.
maal godhan halkan kana hunda lagne inde min honachu inni sa'a kana dirree tiktokii jira taanaan ilmoo isaatii maal yaadeeti inde waa meeqatu jira sa'aatii kana sa'aatiin kuni waa meeqatu jira sa'aatii kana gattaa hin dalagu taanaan ilmoo isaatii maal yaadeeti wallahi quna gara siniin jechaa jira sa'aatii kana an on guyyaa dalagan dirqama isaa halkan dalaga inde ما يادني أجل أجرى جتني